Nageenyi bakka jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu nuti baay'ee nagaa keenya jechaati. Har'aa deebinee dhufneetu jirra jechuudha. Babbannee jirra guyyaa lamaan kanas immoo baay'ee tokko badee biizii ta'eetiin ture. Ani waan hundumaa keessaa akkasiin nan daganne nan irraanfanne sana shakkaa jira malee alatu namu jechuu dide. Kunoo akkuma asirratti argitanii guyyaa har'aa kanaa faamilii wajjin bakka tokkotti argamne. Misaa nyaachuutti jirra. Har'a akkamittiin akka nyaata nan barsiisaa jira jedduu taa'e asillee gammeellee nan gurshaa asteerillee nan gurshaa waan akkasiitu jira. Mee misichi maal akkamittiin akkan hojjedhe waliitiin ilaallachuudha. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun irraanfatiin haga xumuraatti na waliin tura. Nyaatichi xiqqoo ishee akkasumarraa isaan biratti fudhatama miti biyya keessatti. Isa kanaaf jechuudha. Amma kunoo bakka kanatti hojjechuudhaaf kushiinaa keessa seeniitiin jira. Yeroo darbee ruuzii ግማሽ ብር ባለማፊ ድደማንም ቢቴ ኪሎን immoo 440 sinin jedheen ture. Roozii sana yeroo hojjettu nutti agarsiisa akkamittiin akka hojjettu jettanii turtanii akkuma fedhii abbaatii akka barbaadetti hojjechuu danda'a. Abbaan sama mana isaa keessatti akkuma asirratti argitanii kunooti ruuzii miicee yookaan zafazafadheeraa qullubbii dheeressee kukkuti akkasumallee qullubbii adii fi birookilii kaarotii dinnicha soofee kukkutee qopheeffadhe. As kana hojii masaa eegaluu qofaatu na hafee jechuudha. Kunoo gadistii duwwaatti shunkurtii gadi naqee shunkurtii isaa dheeressee yookaan gurguddiseen kukkute xixiqqeessitanii yoo kukkuttanis immoo rakkoon qabu. Akkuma fedhii abbaatii jechuudha wanti hundumtuu. Akkasumas immoo mana keessatti daa'imaa warri qabdanaa ta'uu akkasumallee amallii nama si wajjin jiraatanii amalli namaas immoo garaagarummaa qaba. Kan tokko jaallatu tokko hin jaallatu. Innaa akkan hojjedhe kanatti dhaabbataadha. Kanatti akkanatti hojjetachuu qofaadha. Kan isin dandeessan isin jedhee jala muruu jechuudha. Akkasinii ta'etti hojjetattu. Kunoo ruuziis immoo miicee zafazafii bishaan keessa ruuzii basmaatii isa jedhanidha. Sana hojjedhuuf yaadamiisa. Arramoo maaliif misaa sana hojjedhu hidheetiin ani nyaata biyya alaachitti na dabbaraa ture mammotu nyaadhee natti tola. Kunooti egaa akkuma argitan shunkurtii koo haala kanaatiin kollachuu jalqabee ispaayisiillee ittiin baay'isu yookaan qimaaqimee ittiin baay'isu qimaaqimee itti baay'isuun qulleetti baay'achuun amma kana badaama ta'uu didee jira. Erga shunkurtii xiqqootti qadaadee sosochoosee zayitii koo xabitti godhadhee zayitiin egaa waddadee jira zayitiin. Oobirri irra ka'eetu jira. Engadda zayitii abbaa shanii 2250 hin bite jechuudha. Walumaa gala 2300 qabadha. Isa booda argan shunkurtii diimaa koollee zayitiitti naqee dhumarratti qullubbii adiitti naqee itti aansuun kun kaarotii haala kanaatiin hin kukkute jechuudha. Akka barbaadanitti yoo barbaadan faqachuu barbaadanitti hojjetachuu dandeessu. Ani garuu erga haala kanaan kukkutadhee booddee waluma duraa duubatti kaarotii xiqqoo ishee shunkurtii faana xafas godhee ergan sosochoosee achiin booda immoo dinnichatti dabalee jechuudha. Dinnichatti dabalee kun ristii ishee kana immoo ruuziitti affeeluufanii ristiittiin garaa qabdi waan as keessaan dhumu. San booda bishaan lafatti ho'isee bishaan as gubbaatti naqaa jira. Bishaan duwwaadha kuni achi ergan bishaanitti naqee kun egaa ruuziitti affeeluufi ergan bishaanitti naqee maalan godhaa zayitiif ashaboon itti naqaa jechuudha. Kun zayitiidha. Achiin booda immoo ashabootti naqeen danfisa walitti. Maaliif otoo hin danfiin yoo itti nam'ee paastaaf ruuziin otoo bishaan hin danfiin yoo itti namichi keessatti bukaa'eetu akka tokko miliccaqamaa jechuudha. Bishaan itti naqe zayitiitti naqee kun ashabootti naqee sabooda xiqqoo isheetti qadaadeen inni amma bishaan isaa falfal jedhee yeroo inni daanfoo fuudhee ruuzii koo dirqimitti godhaa jechuudha. Danfee jira. Ruuzii sana deddeebisee miicee bishaan itti naqee keessaa calaleetiin amma kunoo distii isaatti gadi naqee jira. Kuni misaadha. Nyaatu ta'e nyaata hin ta'e hin beeku. Yaa gammiin kanaan dura ruuzii hojjedhee nyaatee beeka garuu akkas maraamiti isin galee salaaxaa kanatti illee bu'anii nyaatanii biyya keessatti bakka waanuma biddeen minaamanii kana malee hin beekan jechuudha. Asitti kunoo dinnichi bilchaatee jira. Wanti itti naqee itaalii qimamii qundoo barbaadee akkasumallee kaarii paawudarii fi ashaboo itti naqee jechuudha. Waan biraatti hin naqne.
Achi gamaan immoo ruuziin koo akkasitti bishaan fixatee bilchaachaa jira. Isa booda dhumarratti ergan isaan kana bilcheesse waan hundaatti hin ga'e booda dhumarratti birookiliin yoo keessa ture bishaan itti yoo dhuge abidda hin danda'u daqiiqaa muraasatti bishaata barbaadan istiimillee godhachuuti dandeessu isa fuudhee birookilii koos keessa gadi naqachuudha. Kun veejiteebiliidha. Haguma mana jiru yookaan haguma hojjechuu barbaade kanaaf kara walitti dabalee hojjedha kan jedhuun hin karoorsiyanii. Birookilii kana birrii 70 bitee 90 malee yeeyyette viidiyoo isin hojjedheen jira. Ruuzicha akkamittiin hojjettan nutti himettanii turtanii. Asitti immoo salaaxaa qopheessee salaaxaa timaatimii akkasumas salaaxaa fi qullubbii walitti kukkutee isaan booda summaaqiitti naqee zayitii arraboo kunoo vingarii yookaan immoo achiitos itti naquutti jiraachuudha. Asitti immoo salaaxaan baay'ee tokko barbaachisaadha. Fayyummaa ofii fi maalummaa ofii hundumaaf garuu biyya keessatti akkasuma miti. Hoteela bakka tokkotti hoteela malee namni hunditti wayii hin nyaatu. Meeqa har'a warreen kan koo maatiin kan koo nyaatuuf hin dhiisuusaa walumaan kan ilaallu taachuudha. Mee viidiyoon laayikii godhaa gaayis nutis bannee isinis immoo akka baddanii mana keenya nu jalaa hin kuffisnee isiniin jedha. Kun amma kana isa kana walitti fafakkeessaatiin jira. Samoona kana viidiyoo haaraa ta'een isinii dhufuufanii biizii ta'eetiin jira. Yoo samoona kana waan ta'e qabaachuuf deemna. Kunoo ruuziin gosa kanaan bilchaateera. Veejiteebiliin gosa kanaan bilchaatee isa booddee waamee gammeenisummaa aga tokko mana jiraadha. Gimaash isaan mana jira garuu ittuma bilbiluu qidaameellee nama hojjeta. Kunoo qopheessee jechuudha. Qopheessee amma akkasitti yeroo argan wareeranii suquqi jedhu badaatti waliin nyaatanii kanaaf ittuma mimmi'eessee lamaan isaaniiyyuu gamaa gamanatti gurgursheetuma nyaachisuufanii jidduu taa'aa jira jechuudha. Yookiin kaarotii keessaa baasuu yookiin birookilii achi darbatu yookiin dinnicha bakka utuma keessaa filcaniiti jechuudha. Akka ndaaqoo biyyoo keessa waa filcisuu beektumii teera funaantu akkasuma jechuudha. እና akkasiisiniin jedhaa gammeen biddeen furdaalleen jaallatu waan ta'e arge taanaan bakka akka durreen tattaasoftuu qubaan achi darbate as darbata. Kanaaf biruma taa'eenii itti mimmi'eessuudhaaf yoo namni nyaadhu namaan jedhee nama biraa nyaate maal anatti baay'ee natti mi'aayee jira. Ani waan fedhii kun ergadhe isaaniif garuutti toluteen naadhaa numa nyaachisa sedhee homansiisee kunuutti dhufee jira. Inkit godheetuma nyaachisa. jedheetuma immoo deemaa jira. Bunallee danfiseen ture kana jidduutti jechuudha. Buna danfisee immoo ta'u buna dhugiin immoo marratti immoo hin deemaka. Jidduutti jechuudha itti bilbilu. Kunoo kaamma kana haala kanaatiin nyaachaa jirra. Baay'ee tokko mi'aa baay'ee tokko namatti tola. Akka saloonaa yookaan immoo idaamee jedhu mitiire. Mana madaameetti beektu baay'een keessanii akkasittiin saloonaa kana waan garagaraa hojjechuun ni danda'amaan akkuma isiniin jedha waanan hojjechuuf karoorsi bichaadha kanan walitti dabaleeti hojjedhee qopheesse baay'ee tokko namatti tola. Bilbila keenya irratti immoo nama daawwalee hedduutti ka'ee kaameraa sirreesseetiin deebi'ee jechuudha. Kunoo egaa akkuma argitanii gama teenyee tosirraa anatu manatti fakkaatu natti baay'ee tokko natti mi'aa garuu isaan argitu mitiire akkaataatti nyaata ruuziillee beekan waan sin ajaa'ibu jechuudha. Innaan maankatti kennee foorkiitti kennee gidduutti immoo suuqillee nanaqa. Isaas inni ka'ee naadheen ittuma sossobee nyaachisuudhaaf beektu mitiire. Isa booddee kunoo haaluma argitan kanaatiin baay'ee immoo nyaatani. Ammas kanatti immoo itti mi'aayee fakkaata malee duraan dhaabanii olol jedhanii tattaa'anii turanii jechuudha. Innaa kunoo akkasittiin har'a misaa hojjedhee nyaachisee isiniin jedha. Kana fakkaataa oolmaan keenya guyyaa har'aa viidiyoo biraatiin akka deebinee dhufnutti har'aa keessan yoo dandeessan viidiyoo keenya sheerii godhaa namoota baay'ee biraan akka nuuf qaqqabu nuuf taasisaati. Nu deeggaraa isiniin jennaa hin dhufna waan qabannu qabanne. Ni dhumna bakka gaaffii qabdanii asxaa bastaayitii keessan yaada qabdan yoo jiraate immoo
koomentii irratti nu qooduu si dandeessu. Akkasuma immoo qimomoonni ramadaanni akkam gara xumuraatti jira fakkaata. Waaqayyo sinaa gargaaruu kana jalqabsiise nagaan isin haa xumursiisu jecha